mootummaan meeqatu biyya san bulche jarri waa'ee amantii kanaa hin beeyne ka amma dura bulchaa ture hundi isaanii warra amantii biraa qabu jarruuyyuu hin diine isin warri afaan keenna kana beeytan warri amantiin teenna maal akka taate beeytan amma akkamitti seera dhala ta'uu argitan nuti ummanni islaamaa ardii fi samii ka uume rabbii jenna isinii galee amantiin teenna akkas jetti ardii fi samii ka uume rabbii jette bakkeen rabbii ufii itti gabbaran kaartaa pilaanii yella'um mana farshoo miti ba ka kaartaa pilaanii itti baafte akka shaarmuxummaa tolutti akka itti sakkaruu tolutti ijaartu mana farshooti malee mana rabbiiti miti rabbii kee itti gabbaruuf kaartaa pilaanii tokko sin barbaachisu never ever garuu mootu wanni isin godhaa jirtan kun kaartaa pilaanii qaba anwaar masjid hayla sillaasee kaartaa pilaanii kenneefi bar dargii miti bar mallasaa miti bar isin galee kanaafi tokkoffaa irratti sila kaartaa pilaanii barbaaddanii dhuguma dubbachuuf yoo ta'e isin waan jibbaa ummata islaamatiif amantii islaamatiif qabdaniifi malee osoo kaartaa pilaanii ka barbaachisu ta'e tokkoffaa irratti ilkaan mootummaa naannoo oromiyaatti kaartaa pilaaniin baafamuu qabaa jechuudha. Kaartaa pilaanii koo dhuunfaa ufiitirraa qaama ufiitirraa eegala bar ani yoo nama tokkoon qulqulleeffadhuu jedhuuni qulqullina naannoo yoo kan barsiisu ta'e waa'ee qulqullina yoo kan barsiisu ta'e dura qaama kiyya qulqulleeffachuu qaba itti aansee mana kiyya qulqulleeffachuu qaba san booda gabba'ee warra ollaa kiyyaatti himuu qaba jechuudha osoo qaama kee kaartaa pilaanii ittiin goone osoo ilkaan kee kaartaa pilaanii ittiin goone osoo furrii funyaan kee keessaa hin haqanne gabbaatee kaartaa pilaannoo jettee waan jibbaa amantii teennaa qabduuf masjiida rabbii diidu kuni katamaa bareechuu miti uf balleessuudha fokkisuudha bar dubaayin ka galgalaa ganama ujoolleen teenna deemtetiniin daawwattu kun bar waan masjiidni rabbii bakka hundatti jiruufi waan bareeffamee ijaarrameefi bar dawlaa islaamaa kana yoo fudhatte wanni isaan hin rakkanneef hin beelofneef tujjaara ta'aniif waan diin rabbii keessa jiruufi waan diin rabbii keessatti babal'uutuufi ummanni salaannellee diin rabbii kana amantii islaamaa kana akka aadatitti ilaalee waan kabajuufi bar bakka sodaan rabbii jiru bakka imaanni jiru ni iman jira jechuudha biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu sun halkanii guyyaa waan muslima hiituun waan muslima ajjeeftuuf waan qur'aana cirtuuf waan afaan hin calliftullee amantii islaamaa kana jibbituuf hin beelofti wal fixxi wal nyaatti wal ajjeefti wal hiitii jechuudha are you understand gabaabaadhumatti nuti akka sabaattis haa ta'u akka biyyaatti ummanni amantii islaamaa hordofu Itoophiyaa keessatti maajoritiidha maajoritii haa taanuyyuu malee takka mana barumsaa nu amantii islaamaa nu banaa isiniin hin jenne madrasaa islaamaa nu banaa isiniin hin jenne masjiida nu ijaaraa isiniin hin jenne bakka dirree iidaa nu kennaa isiniin hin jenne karaa irratti salaanna karaa irratti faxarra hijaaba uffatuu dhooggitan kabirrii kenna wanta jennu meeqooyi mootummaan biyya san bulchu gibira ummata islaamaa irraa hin nyaatu ummanni tokko yoo gibira gabbare yoo gibira mootummaa kafale waan barbaadu mootummaa irraa argatuuf ama baadiyyaa ummanni islaamaa jiran keessa karaan hin jiru madrasaan islaamaa tokko hin jiru masjiidni mootummaan mallaqa ufii baasee ijaare tokko hin jiru nutuuyyuu akka hordoftoota amantii islaamaa tokkotti ka gibira ummanni isinii kafalu naggaadin isinii kafalu qotee bulaan isinii kafalu takka gibira isin gaafanne takka masjiida nu ijaaraa isin hin jenne takka madrasaa nu ijaaraa isin hin jenne takka bakka ijoolleen keenya itti qaraatu nu ijaaraa isin hin jenne bakka itti salaatu nu kennaa isin hin jenne waan ummanni islaamaa ifaajee waan qabu walitti buusee ta'ufiitii beela bulee ijaarate amantii ufii itti tiikfatu rabbii ufii itti soduuju
يولا فاكاتني ديدن تنشم أي سكتتاچو أوكي عادي سببا شجر قرو برباد يوتي أمة إسلامتو فنفنة إرّا شجرين إرّا عادي سبا سيجالا قري إسانتو قري ومسجين اتباعي عادي سببا تاتي مو هم ورّي قندر اتباعي أتف مال جتشو بربادميتي إلا نوتي أكا أوروموتي أكا سباتي وفراني وان أمانتين تينا أوغيتو باية أفقاك أمني شيكوتا كينا ديني علماؤتا كينا ديني أوروموما بجتشا سياسة أبدو بيثاني تبجتشا واحد في وجه الله كاتور إذن قال ربين شركي في حق أنا ما نمان ديسو واهم دسيديسا انتو بطا نوتي أوروموما بجتشا أمني كينا أبوليوان كينا كأمانتي براك أبان أمانتي وفيها قفتني بجتشا بر كشركين حراما ربي مالي ربي برات تجراوجة كا دليل إرى قدو يرو إسي واقف فتن بشان في وجه فجأفتات الربر كان كاقوني بر إسلام ما جبنامي أمانتي تينا جبنامي تبر ها إسن وانو في برباد دانيتي أمانتانيفي كيف وجه قرآتر أرى إسن قياتني كلين أفان أورومو دبتو أمانتين إسلاما آدا عربات نجت سجت قد قراءة لا هندي نوتي كاتكا أكاكا يمكن أبابا يمكن في فنهم بين نتو يو قيالا ما قيالا في فنهم بين كيودا اللي أفان إسيهم بين في فنهم كأوروموتي ينه إسنين أمات الربر الناتا شو أفرت بلا سروتا تكو إسين كان فتني jireenya keenya irratti guyyaa tokko guyyaa lama caala yookiin katakkaa finfinneen argin waan ati gurgurattee farshoon dhuydeef halkan gurgurattee farshoon dhugaa bultee ganama gabbaatee nutti boottee obboleessa kennatuyyuu lafarraa buqqa'e jennee si wajjiin boonnee sababa kee dhumaa turre bar gimaataa mochiyee gamma biyya san bareechuu yoo barbaadde bar amantiin bira bade islaamni ta'uu qaba tureeyyu ummanni islaamaa yoo xiqqaate guyyatti yeroo shan hudduu dhiqata wasak na aldiinak isin waan takka ummanni akka gaafa dhalattanii rakaatanii haga qabritti galtanitti hudduu keessan hin dhiqanne kayoo duutanillee muka keessa isin kaanii isin awwaalan jirtanii bar wushoochi ummata islaamaa malee jira kayoo du'e reeffi isaa saamunaan dhiqameetin shittoo itti afuufamu wasakoochi maal abbaa keessanii goggorattanii isin mee amantiin islaamaa eessatti biyya kamitti magaalaa miti namni isaa fokkataan namni amantii islaamaa qabu bar yoo xiqqaate guyyatti yeroo shan hudduu dhiqatati jedhama bakka wasayni irraa ba'uun sini galee isin garuu akka amantiittu yoo fudhanne warri amantii biraa qabdan bar ummata wal koree irraa gabbu'ee janaaba lafarra deemu ba duuba warra guyyatti yeroo shan qaama isaa dhiqatutu magaalaa fokkisamoo warra waggarraa waggatti yeroo itti tole qofa dhiqatutu magaalaa fokkisa manni amantii hoo ka guyyatti yeroo shan ummanni amantii sanii udu'atu udaan fincaan ofirraa dhiqutu fokkisamoo mana amantaa akkuma fincaanteen hurguftee surree keessa gad deebiftee dhayxutu fokkisa maaliif sobdan maa wal somna maaliif wal somna waan feetetti amani ka fedhe waan fedhetti haa amanu amantii keessan isinii kabanya amantii keenya nuu kabaja waliin jiraan kanaa miti jennaan atillee amantii kee fudhattee qelee seenuu dandeessa nutillee amantii keenya fudhanneetiniin uf kabanyee jiraannaa jechuudha wal gabbaruun wal maarree jechuun hin jiru sigalee ani gaafa du'e oromoo ta'ee jiraadha gaafa jiru oromoo ta'ee jiraadha hordofaa amantii islaamati gaafa du'e mootu yoo marra bukoonaan jiran oromoodhaan jedhu Allah jira malee
Sinigalara. Kanaafi nuti ummanni amantii islaamaa amantii teennaaf qoosaa hin feenu. Akka isinitti qoostan hin feenu. Bar wanni asirraa kolfinee miidiyaa biroo irraa kolfinee maal jennee taphannuufi sinigale. Amantii teenna jibbinee miti bar. Gizee isin wajjin dannafnu artistoonni muuziqaa baaftu isin wajjin dannafnu bar amantii teenna jibbinee miti bar. Tuffannee miti bar. Jijjiirannee miti bar. Salaata burreessuu mala waan amantii teenna goone goruu mala kana jechuun amantii teenna jibbuu miti. Nafsiyaa teenna qaqqabuu dadhabuudha. Wallaa labtu akkas nu godha malee akka isin quraana kenna ciftaniif miti. Akka isin konkolaataa fiddanii masjiida kenna diigdaniif miti ka isin wajjin caffaraa ooluu basirraa. No never. Saniif miti. Saniifi miti. Hin dogoggorina. Oromummaa isinarra ittiin boontan kana ka isin barsiise ijoollee islaamati bar. Alaabaa arra ittiin uftuultan kana ka isinii boce ijoollee islaamati bar sheekota islaamati bar. Qubee afaan Oromoo arra isin masjiida ittiin diigdan shaggar minaamin jettanii akka isin barreeffatan isin godhe ijoollee islaamati bar. Gimaataa mochi. Waan nuti isinii tolchine irratti maxxeewwan alagaa jala deemaa turtanii arra gabbaatanii masjiida kenna diigdan jechuudha. Irra hedduu warra aangorra jiru warra masjiida diiguu kun gaafa Minilik warra isin bar warra amantii gurgurate bar. Nuti Oromummaas amantis itti duune itti wareegamne asii geenne bar. Oromummaa isin nun barsiiftan. Magaalaa isin nun bareechitan. Mana amantii bareedaa isin nun ijaartan. Fokkataan nuti ijaarane nuuf taanu jalaan tuqina. Hin tuqina. Fokkataan kennayyuu nuuf taya. Nu kennuma barbaanna. Bareedaa isin nun ijaartan hin barbaannu. Ayal falliganim. Kennuma nu dhiisa. Hin barbaannu. Qiblaa beeytamoo. Harkaana salaata beeytamoo. Akkitti salaatan beeytamoo. Maal abbaa keetii godhuu dandeettu. Hin barbaannu. Fokkatama kennan nuu taya bareedaa ati nu ijaartuu fi magaalaa bareedduu qileesseni. Deem Gondariif Gojjamitti ijaaradhu yoo barbaadde. Feetu qilleensa irratti ijaaradhu. Masjiida nu jalaan tuqin. Hin barbaannu. Sini galaaraa. So ijoollee keenya kaleessa rasaasa dura dhaabbatanii sa'a guyyaa Jum'aatiin dhuman rabbiin warra jaannata haa godhu. Namni diin rabbiitiif karaa rabbiitiin tudhe ka jaannataati. Rabbi warra jaannata haa godhu. Warra madaa'e rabbi haa fayyisu. Kanaaf ummata kiyya qaaliif gaarii. Wanti amma deemamaa jiru hoon jedhamee magaalaa bareechuu osoo hin taane jibbiinsa amantii kennaa qabanii fi tuffii amantii islaamatiif qaban irratti waan hundaa'eef bakka jirru ummanni islaamaa tokkummaan sagalee waliif haa taanu waan qabnuun wal bira haa dhaabbannu amantii keenya haa eeggannu. Sinigalee wanni hundi ni dabra. Polotikaan jireenya dhuunfati malee jireenya boruuti miti. Jireenya addunyaa kanaati. Siyaasni paartiin maaliin kun garagaraa kuni homa addunyaa kanaati asumarra ittiin jiraattu. Amantiin kee mootu ka gadi bu'a qabriitti si wajjin bu'u. Asirratti irra rabbii kee sodaattee rabbii keetiif amanamtee gaafa duutee hafuura itti baafatta. Hundi kenna wanni uumamnee fi gandaa fi lagaan amantii kaaniif kaanin walqoonneetiin akka feene haa taanuuf osoo hin taane rabbiin wanni jinnii fi insillee uumee fi haa isa gabbarruufi. Kanaaf
hundumti keessan ijoolleen islaamaa warri yookaan caffaraa turtanillee warri yookaan irreechi irree oromooti jechaa turtanillee kaleessa akkas jedhaa ture har'a akkamiin dubbadhaa waan akkasii dhiisa miti rakkoo miti. Ati amantii ta'e keessa achi baatee akka feete lubbuu ta'e jala deemtee ta'uun amantii kee jibbuu miti ittiin saalfatiin hin sodaatin. Amma ijoolleen baay'een warri bakka ani qabsaayadha ani siyaasa kan doggora maarree har'a warri dubbatu sodaatantu jira. No. Siyaasni haaluma jireenya duniyaa kana ittiin mijeeffachuudha. Boru garuu gaafa duute paartii keem deeggaraa turte jedhamtu. Abiyyiin deeggaraa turte, marroo deeggaraa turte, kafaa'oo turte, abaa'oo turte, bilxiginnaa turte jedhamtu. Man rabbuka jedhamta. Man nabiyyuka jedhamta. Man diinuka jedhamta. Sigalee. Ani Oromoodha. Hoogganaa kafaa'ooti. Ani Oromoodha. Hoogganaa abaa'ooti. Ani Oromoodha. Hoogganaa badhaadhinaatii miti deebinke. Miti. Sigalee. Diin ufii rabbitu eeggata. Nuti mootu kan gochuu qabnu. Sigalee. Nuti kan gochuu qabnu osoo nuti arginu akka masjiidni rabbii hin diigamne akka qur'aanni rabbii hin gubanne itti himuudha waan gochuu qabnu wanni kun akka sirriin taane itti himuudha gaafachuudha yoo didam dura dhaabbannee bakka masjiidni diigamu akka jarri surrii kenna diigan godhuudha jechuudha. Sahiidha jechuudha. Sinigale. Yoo ishi jedhan akka dhiisan mormuudha itti himuudha yoo dandeenye. Yoo dadhabne mootu jibbuudha jechuudha. Amantiin ta'e akkasitti dhoyyamte. Dhooggi jetti. Itti himi jetti. Yaadan jibbi jetti. Sadiin kana keessa waan dandeenyu gochuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Sinigale. Kanumaan isin jedha. I think Facebook kiyya waan irraa tureef natti fakkaata. Wala commenting keessan natti mul'atu. Wala namni natti mul'atu. Viidiyoon kun immoo upload ta'a jedhee waan yaaduu fi irra haa ba'u namni natti mul'atu waan ta'eef. Nam tokko natti mul'ataa hin jiru. Minaa qaalla. Hin dhooggan natti fakkaata. Anillee Facebook irraa hin ture. I don't know. Itti wallaale natti fakkaata. Maali beeka. Kunoo koomentiin xiyya qofa mul'atan haa ta'edha wayi. Haa ta'in. Biyya wallaalee natti fakkaate. Damanni nyaam neetworkii kiyya ta'uu danda'a. Neetworkiin mana an jiru tokkollee baay'ee dadhabaadha. Waan isaan beeku natti mul'ataa jiru. Walitti wallaalee ta'a. Feesbuukaan wal dagatu noolu. Koomentiin natti mul'atu namni natti mul'atu. Neetworkii ta'uu mala namni dagatee namni as jalaa dhabamuu mala. I don't know. Lamaan nyaam warri sagalee kiyya kana dhageettan hundi keessan viidiyoo kana share walii godha. Hundi keessan share walii godha. Masjida rabbiitti nurraa diigamaa jira. Qur'aanatu nurraa masjida keessatti diigamaa jira. Waan kana haa balaaleffannu bakka jirru dura haa dhaabbannu tokkummaan sagalee diin kenna haa taanu jechuudhumaa fi yeroo gaarii qabaadha. Rabbi jecha isin jaaladha. Bye bye.